namoonni baay'een fuula keessanii haaraa miti. Namoonni nam beekni as keessa jiru jedheen baay'ee amma kanatti waan ani yaadu qabu. Yeroo tokko dhufeera ija simuun dubbachaatti turre mee warri fuulli koo haaraa jiru. Nama baay'eedha. Nama baay'eedha wangeelaa. Nama baay'eedha. Maqaan koo Mistiin Insaan jedhama. Faarfataadha. Lixa Oromiyaa kanatti narra. Lixa Oromiyaa gara Wallagga kan gara Gullisoo gara Caljiyaa kanatti narra dhiyaata. Magichi lafichatu Wallaggaa jedhama malee uummata achirra jiran uummatuma addanaati. Namni sila lafaan maqaa nuu kennutti keenyuuni lafichatu akka malee nuyi uummatuma addanaati. Ameen. Uummatuma garaagarasii kana uummatuma keenya obboloota keenya warra garasii kana warra gamaa warratti kanuma fakkaata gaa seenaa kan biraan qaban. Hai seenaan qabaa garuu seenichi kan nama kolfisiisu yookaan kan nama boosisu ta'a. Kan nama boosisu yookaan kan nama kolfisiisu ta'a. Yookaan kanatti kolfitu sirriitti badhee yookaan immoo akkasiin boosisu waa ta'uu danda'a. Seenaa gaarii kan qabu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos nu sitti lallaba. Ameen. Ameen jedhaatii jaati. Guddisaa ameen jedhaa. Ameen. Sababni isaa bineensi tokkoyyuu jaljeessi tokko godhe keenyatti jaljeessa kana beekna nuyi jabaniya. Laga garasiitii bahee gara garasiitti achi darbuudhaaf waan darbuu qaba mire laga kana laguma kanaa bahee kana gidduu darbuudhaaf nutu waraanuudhaaf eegaa. Kana gidduutti jechuudha waan baay'ee bira darbee laga garasiitti darba nama jaljeessiyyuu bineensumti lagahiyyuu dhalli namaa immoo waa hedduu darba miti waa hedduu keessa dabaree addana jirra nuyi. Yesus Kristus ilmi Waaqayyoon wajjin jira. Iyyaa ameen jedhaa guddisaati. Haleluuyaa. Walii wajjin Waaqayyoon ni waaqessinaa. Waaqayyoo ni waaqeffama. Ilma waaqeffama. Haala tokkoon gara gajjallaa keenyaa kana dhaqe. Gara gajjallaa keenyaa kana gaafa dhaqee jedhu lixa Wallaggaa dhaqe. Gara Caljiyaa kana dhaqee naani abidda keessa taa'ee uummanni keenya jirra naan jedhe. Jirtu nutu jira jechuudha naan jedhe. Dhugaa waaqaa naan jedhe. Utuma keetti kun maal jirran siin jedhu jirra. Waaqayyo nu wajjin jirra naan jedhani. Ameen. Jaratti warra bishaan keessaa irraa qabdi deebi'uu wayiinatti fakkaatti jaratti sun gaafa taa'ee laata. Waaqayyo isaanii eebbisu. Innaa walii wajjin Waaqayyo ni waaqessina. Lubbuun baafni ati lubbuun laattee mootii taateena Yesuusiin. Kejedaa siniyyuu lubbuun baafne jedha. Lubbuun baafne. Lubbuu laattee jedha. Lubbuu laattee. Mootii taate ati jedha. Mootii taate. Lubbuun baafne jedha. Lubbuun baafne. Lubbuu laattee jedha. Lubbuu laattee. Mootii taate. Mootii taate. Afaan kottis waamu Yesuus gooftaan galeessa koo. Walii wajjin Waaqayyoon ni waaqessina yaadaaf hafuura Waaqayyootti taane ulfinni isaa kan koo miti. Kan hojjettoota waldaa kanaa miti. Kan keessanis miti. Kan Waaqayyo gooftaa machaati. Inni ittiin haa kabajamu. Walii wajjin Waaqayyoon ni waaqessina. Faarfannaan hunduma keenyaaf kenname. Hunduma keenyaaf kenname faarfannaan bakka abaluuf kenname qabu. Hunduma keenyatu faarfata. Sabab isaa namni dhaggeeffatu tokko abbaa qaba. Waaqayyotu nu dhaggeeffatan. Faarfannaa kan dhaggeeffatu akkaan hundu. Ammas hin dhaggeeffachaatti hin jirtan. Garaan keessan faarfannaa faarfachaatti jira. Kun faarfannaan jalqabiin garaan keessan silum yeroo obboleettiin keenyaas akkam faarfadhu fas nu afeerte faarfachuu jalqabeera garaan keessa.
kunis faarfannaan waaqayyotu dhaggeeffata faarfannaa nuyi sagalee keenya walitti fidanneet faarfan kan dhaggeeffatu waaqayyo kanaafiyyuu yaada gaariidhaan hafuura gaariidhaan faarfannaa kana faarfannaa waaqayyo sinaa eebbisu Jesus moti Buddha Ilatuhum kamnya muda Jesus moti Buddha Ada kiri sini Ilatuhum kamnya muda Saganya kita tidak berada Jesus moti Buddha Ilatuhum kamnya muda Jesus mati Buddha Ilatuhum kamnya muda Jangan bilang kaki seluruh Buddha Jesus mati Buddha Ilatuhum kamnya muda Jesus mati Buddha Ilatuhum kamnya muda Jesus mati Buddha harga kiasa diri sabi Jesus mati Buddha Ilatuhum harga diri sagale ke diri Jesus mati Buddha Ilatuhum kamnya muda sagale Buddha nanda wajime Jesus mati Buddha Kisah Yesus, itu sebab kisah sih. Haleluya. Yesus,
Isaako kana lamso ai Jidako Isaako waride Jidako mo ejre yabide Jidako Jesus Jidako Isaako waride Jidako mo ejre yabide Hakika ni sagale yabide Jidako Isaako waride Jidako mo ejre yabide Jidako Isaako waride Jidako mo ejre yabide sagale kama yufanye kama nishiti na wale Jidako Isaako waride Jidako mo ejre yabide hata kesa bani satiwe Jidanya bide Jidanya bide sagale kama nima Jidanya bide Jesus Jidanya bide kama nima Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide Jesus Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide sagale kesa bide Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide hare kisane sadre Jidanya bide jara Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide hare kisane Jidanya bide Jesus Jidanya bide Jidanya bide Jidanya bide me baba me Jidanya bide sagale budari